Itoophiyaan karoora babal'ina guddaa daandii qilleensa Itoophiyaa ifoomsite. Jeneraal Anderson Itoophiyaan galana diimaa dhaqqabuuf tattaaffii nagaa taasiftuu deeggaruu dubbate. Pirezidaantiin FDR Taayyee Atsiqasillaaseen hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin mari'ate. Itiyoo Telekoomii fi ZTE Korporeeshinii baadiyyaa Itoophiyaatti walitti hidhaminsa babal'isan. Baankiin Awaash kafaltii dijitaalaa Itoophiyaatti guddisuuf maastar kaardii waliin michummaa uumte. Naannoon dinagdee addaa Itoophiyaa investoroota biyya alaa hawwisiisuun guddina industirii guddise. Antooniyoo Guuteres Afrikaan mana maree nageenya mootummoota gamtoomanii keessaa teessoo akka harkattu gaafachuun hangafoota oduu teenya arraatii Arrastan Mahmad amma oduu bal'inaan. Itoophiyaan karoora babal'ina guddaa daandii qilleensa Itoophiyaa ifoomsite. Ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa bara 2035tti daandii qilleensa Afrikaa keessatti adda duree taasisuuf kaayyeeffate daandii qilleensa Itoophiyaa babal'isuuf karoora guddaa qabate beeksise. Karoorri babal'inaa kun bu'uuraalee buufata xiyyaaraa fooyya'insa meeshaalee fi babal'ina terminaalotaa fe'umsaa irratti investimentii guddaa kan hammatedha. Daandiin qilleensa Itoophiyaa tajaajila maamiltootaa fooyyessuu fi toora biyya keessaa fi naannoo isaa cimsuuf karoorfate. Guddina ariifataa kana deeggaruuf ministeerichi sagantaa leenjii babal'isuu fi hojjettoota xiyyaaraa irratti investimentii gochuun barbaachisaa ta'uu cimsee ibse. Dabalataanis dhaabbilee aviyeeshinii fi yuunivarsiitiiwwan waliin tumsi taasifamu milkaa'ina jalqabbii kanaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Beeksisni kun kan ba'ee yaa'ii waliigala waggaa 5ffaa waldaa dhaabbilee leenjii aviyeeshinii Afrikaa Finfinnee keessatti ta'uun ifoome. Daandiin qilleensa Itoophiyaa tattaaffii kanaan industirii aviyeeshinii Afrikaa keessatti qooda fudhattu ijoo ta'uun ejjannoo isii cimsuuf jira. Jeneraal Anderson Itoophiyaan galana diimaa dhaqqabuuf tattaaffii nagaa taasiftuu deeggaruu dubbate. Ameerikaan Itoophiyaan galana diimaa dhaqqabuuf carraaqqii karaa nagaa taasiftuu deeggarsaa akka qabdu ibsite. Ajajaa USA Afrikaa Jeneraal Daagvin Anderson ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadii fi qondaaltota waraana olaanoo waliin marii taasisaniin barbaachisummaa tarkaanfii Itoophiyaa cimsanii dubbatan. Jeneraal Anderson akka ibsanitti Itoophiyaan galana diimaa dhaqqabuuf carraaqqiin gootuu nageenyaa fi tasgabbii naannichaa guddisuuf gumaacha akka qabu ibse. Walgaheen kun walta'iinsa waraana Ameerikaa fi Itoophiyaa yeroo dheeraaf ture kan calaqqisiisu yoo ta'u gama lachuun daran cimsuuf walii galanii jiru. Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuu keessatti gahee cimaa taphattee keessumattuu garee finxaaleeyyii Alshabaab irratti tattaaffii taasiftee galateeffatee jira. Biyyoonni lamaan shororkeessummaa qolachuu fi nagaa gaanfa Afrikaa mirkaneessuuf kaayyeeffatte waliin hojjechuuf kutannoo qaban irra deebi'anii mirkaneessan. Marii tasgabbii naannoo guddisuuf karoora gara fuulduraa irrattis kan xiyyeeffate ta'uun ibsame. Itoophiyaan kaayyoo isii galmaan gahuuf tattaaffii taasiftu keessatti gahee murteessaa dippiloomaasii qabu kan hubachiisudha. Gaanfa Afrikaa nageenya idila addunyaa fi tumsa keessatti xiyyeeffannoo ijee ta'e kan hafu yoo ta'u Itoophiyaan naannicha keessatti nagaa eeguu fi shororkeessummaa ittisuuf gahee olaanaa taphachaa jirti. Pirezidaantiin FDR Taayyee Atsiqasillaaseen hooggantoota biyyoota garaagaraa waliin mari'atan. Yaa'ii torbaffaa gamtaa Afrikaa fi gamtaa Awurooppaa cinatti hooggantoota biyyoota Cheek, Isloveeniyaa fi Kirooshiyaa waliin mari'atan. Mariin isaanii hariiroo dinagdee fi siyaasaa Itoophiyaan biyyoota kanneen waliin qabdu gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf kan xiyyeeffate ta'uu waajjirri pirezidaantii ifoomse. Itiyoo Telekoomii fi ZTE Korporeeshinii baadiyyaa Itoophiyaatti walitti hidhaminsa babal'isan. Itiyoo Telekoomii fi ZTE Korporeeshinii waliin ta'uun qunnamtii intarneetii fi moobaayila baadiyyaa keessatti guddisuuf qaama hawwii guddaa Dijital Itoophiyaa 2025 istiraateejii biyyattiin qabdu ta'uu beeksisan. Walta'iinsi kun buufataaleen bu'uura haaraa 152 kan dhaabaman yoo ta'u, naannolee tajaajilli hin arganne keessatti namoota miliyoona takka ol ta'aniif tajaajila 2G, 3G fi 4G kan kennan ta'uu ibsan. Babal'inni kun milkaa'ina guddaa kan agarsiisu yoo ta'u Itoophiyaatti uwwisni 4G parsantii 37.5 irraa gara parsantii 70.8tti ol guddisuun lakkoofsa waliigala fayyadamtoota telekoomii gara miliyoona 86.1tti ol guddisee jira. Qormaata naannoo fagootti mul'atu furuuf piroojektichi furmaata itti fufinsa qabu kan akka buufataalee bu'uura humna aduutiin hojjetan kan of keessatti hammate yoo ta'u walitti hidhaminsa amanamaa ta'ee mirkaneessuun dhiibbaa naannoo xiqqeessuudha.
Neetwoorkiin fooyya'aan kun hawaasa baadiyyaa irratti dhiibbaa jijjiiramaa fida qonna barnoota eegumsa fayyaa kunuunsa naannoo fi leenjii hojii naannoo ni guddisaa ja'ameeti eeggama. Qoqqoodinsa dijitaalaa riqicha godhachuun jalqabbiin kun uummanni baadiyyaa dinagdee dijitaalaa keessatti dammaqinaan akka hirmaachuu fi galmoota misooma biyyoolessa Itoophiyaa keessatti gumaachaa akka taasisan humneessa. Tattaaffeen kun Itiyoo Telekoomii fi ZTE Koorporeeshinii guddina hunda hammate guddisuu fi imala Itoophiyaan gara hegeree walitti hidhaminsa qabuu fi itti fufinsa qabutti taasiftu deeggaruuf kutannoo qaban kan hubachiisudha. Baankiin Awaash kafaltii dijitaalaa Itoophiyaatti guddisuuf maastar kaardii waliin michummaa uume. Baankiin daldalaa dhuunfaa Itoophiyaa isii duraa tan taate Baankiin Awaash tajaajila kaffaltii dijitaalaa biyyattii keessatti babal'isuuf maastar kaardii waliin tumsa taasisuu beeksifte. Walta'iinsi kun dhiyeessii dijitaalaa baankichi guddisuu fi bu'uuraalee kaffaltii guutuu neetwoorkii isaa fooyyessuuf kan akeekedha. Maastar kaardii baankii Awaash baha Afrikaa keessatti michuu ijoo tahuu adda baasuun barbaachisummaa damee baankii Itoophiyaa guddachaa dhufe kan calaqqisiisudha. Jijjiiramni dambeewwan dhiyeenya kana dhaabbileen kaffaltii idil addunyaa biyyattii keessatti akka hojjetan hayyamuu kalaqa sirna kaffaltii kaardii moobaayilaa fi toora intarneetii irratti mul'atuuf balbala banee jira. Walta'iinsa kanaan baankii Awaashii fi maastar kaardiin maamiltoota dhuunfaa fi dhaabbileef oomishaalee kaffaltii dijitaalaa haaraa dhiyeessuuf karoorfatanii jiru. Tarkaanfiin kun dorgommii gabaa kaffaltii elektirooniksii Itoophiyaa keessatti dabaluu fi fedhii biyyattiin tajaajila faayinaansii ammayyaa guddachaa dhufe deeggaraa jahameeti eeggama. Naannoon dinagdee addaa Itoophiyaa investoroota biyya alaa hawwisiisuun guddina industirii guddise. Riformii dinagdee makroo tibbana haala daldalaa fi investimentii fooyyesseen zooniin dinagdee addaa Itoophiyaa investoroota biyya alaatiif maagineetii ta'aa jira. Zooniin kanneen dameewwan ijoo kanneen akka qonnaa, albuuda teeknoolojii, dijitaalaa fi turizimii cinatti guddina industirii biyyattii keessatti gahee murteessaa taphachaa jira. Mootummaan Itoophiyaa qaama tarsiimoo guddina biyyoolessaa isaa tahuun misooma SEZ dursa kan kenne yoo tahu, oomishtummaa industirii guddisuu, carraa hojii uumuu fi dorgomtummaa al ergee guddisuuf kaayyeeffate. Yeroo ammaa Itoophiyaan SEZ mootummaan gaggeeffamuu 13 fi kanneen dhuunfaan hojjetan 7 kan keessummeessitu yoo tahu, hedduun isaanii adeemsa oomisha qonnaa irratti kan xiyyeeffatan tahuun ibsame. Bu'uuraaleen humna fooyya'insa zoononni kanneen gahumsa akka hojjetaniif qulqullina oomisha olaanaa akka qabaatan taasise. Fakkeenya adda ta'e tokko dhaabbata anniisaa aduu Jaappaan kan hawaasa SEZ keessatti hojjettoota TO Soolaar yoo tahu, Itoophiyaan gabaa anniisaa haaromfamuu addunyaa akka fayyadamtu gargaaraa jira. Mootummaan paarkeewwan industirii daran babal'isuuf tattaaffii taasisaa jiru keessatti investoroota biyya alaa hedduu hawwachuuf dammaqinaan hojjechaa kan jiru yoo tahu, daldala biyya keessatti deeggaraa jira. Haalli kun hirmaannaa biyya keessaa guddaa damee industirii keessatti keessummaa agroo piroosesingii keessatti jajjabeessaa jira. Xiyyeeffannaan adeemsa qonnaa irratti kennamee hirkattummaa galtee irratti hir'isuu al ergee guddisuu fi fayyadamummaa oomishaalee biyya keessaa hojjetaman guddisuudha. Guddina kanaan Itoophiyaan dinagdee biyya keessa isii cimsaa osoo jirtuu gabaa addunyaa keessatti taphattuu dorgomaa ta'uun jabinaan agarsiisaa jirti. Antooniyoo Guuteres Afrikaan mana marii nageenya mootummoota gamtoomanii keessaa teessoo akka argattu gaafate. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres haasawa isaanii yaa'ii gamtaa Afrikaa fi Awurooppaa 7ffaa irratti taasiseen Afrikaan mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti teessoo dhaabbataa akka argattu gaafate. Tarkaanfiin kun jal'ina seenaa gadi fagoo ta'e duubatti deebisuuf kan gargaaru tahuu barreessaan kun ibse. Biyyoonni Afrikaa fi Awurooppaa walitti dhufanii miseensummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa gara 40 ta'an utubaawwan giddugaleessa addunyaa haaraa ta'uuf carraa akka qaban cimsanii dubbate. Haaromsi faayinaansii, jijjiiramni qilleensaa fi nageenya naannoowwan barbaachisoo bilookiin lamaan waliin hojjechuu danda'an tahuu ibse. Barreessichi arkiteekchariin faayinaansii addunyaa amma jiru haqa qabeessaa fi ga'umsa kan hin qabne jechuun qeequudhaan liqiin Afrikaa akka haqamuu dandeettiin liqiisii dachaa 3 akka dabaluu biyyoonni Afrikaa dhaabbilee idil addunyaa keessatti hirmaannaa fi dhiibbaa guddaa akka qabaatan gaafatee jira. Afrikaan anniisaa qulqulluu fi albuutota ijootiin kan badhaate yoo ta'u, qabeenyi kun gara oomisha gatii olaanaatti akka jijjiiramu gaafate. Barreessaan muummichi kun lola Yuukireenii fi Gaazaa keessatti raawwatamee balaa guddaa dhala namaa jechuudhaanis ibse. Guuteres haasawa xumura isaa keessatti hariiroon gamtaa Afrikaa fi gamtaa Awurooppaa addunyaa tasgabbii haqaa fi walqixxummaa hundaaf uumuuf dandeettii dhugaa qabaa jechuudhaan haasawa isaa xumure. Eegaan kabajamtoota hordoftoota OVM oduu fi odeeffannoon arraaf jennee walitti qindeeffannee kan hanga ammaa ture, sagantaa biroon hanga walitti deebinuu nagayaan nu tura.